Ashamaa daawwattoota koo akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Yaadii Miidiyaa Neetwork odeeffannoon asirratti isinii dhiyaatan namoota kanneen biroo biras dhaqqabuu akka danda'aniif laayik sabiskiraayib gochuu akka dandeettaniifin isin yaadachiisa. Egaa odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinii dhiyeessaan xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaaniin isin affeera. Mariin nagaa bakka bu'oota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa akka jiru himamaatiin ture. Tibbanaa egaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa har'a baaseen kana mirkaneesseera. Marii nagaa Daar es Salaam jiru ilaalchisuudhaan ibsa kana kan baase waraanni bilisummaa Oromoo gama mootummaatiin kana ilaalchisuudhaan haga ammaatti wanti himame jiraachuu baatullee bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa gara Taanzaaniyaa Daar es Salaam akka imalan beekameera. Isaan kunis gorsaa dhimma tasgabbii muummicha ministeeraa Ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Dr. Geediyoon Xiimotewos akka ta'an beekameera. Egaa bakka bu'oonni mootummaa kun gara Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti kan qajeelan kaleessa galgala akka ta'e odeeffannoowwan miidiyaalee adda addaa irratti ba'an mul'isaniiru. Egaa mariin kun akka milkaa'uuf hawaasni hawwii olaanaadhaan eegaa jira, hordofaa jira. Odeeffannoon gahaan garuu dhimma kana ilaalchisuudhaan ummataaf kennamaa hin jiru. Tarii kan callifame waan xumuraa yoo ibsame wayyaa sababa jedhuun ta'uu danda'a. Hundumaafuu mariin kan milkaa'e akka ta'uuf gama keenyaan nutis ni hawwina. Odeeffannoo birootiin boru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota ummataatti argamuudhaan egaa gaaffilee fi yaadota adda addaa miseensota mana marii bakka bu'oota ummataarraa dhiyaataniif ibsaa fi deebii bal'aa ni kennu jedhameeti kan eegamu. Turtiin muummichi ministeeraa miseensota mana marii bakka bu'oota ummataa wajjin taasisan kun kallattiidhaan dhaabbilee miidiyaa adda addaa irratti ni tamsa'a waan ta'eef akka hordoftaniifin isin yaadachiisa. Gaaffiiwwan adda addaa dhimma biyyaa irratti xiyyeeffatan egaa muummicha ministeeraatiif kan dhiyaatan ta'uu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis akkuma kanaan dura barame gaaffilee fi yaadota miseensota mana marii bakka bu'oota ummataarraa isaanii dhiyaataniif ibsaa fi deebii bal'aa ni kennu jedhameeti kan eegamu. Shira diinni keessaa fi alaa biyya jeequudhaaf xaxaa jiru fashaleessuun barbaachisaa ta'uu Itaamaajooriin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himaniiru. Olola jibbiinsaa fi maqaballeetti raayyaa ittisaa irratti diinni taasisaa jiru qolachuun murteessaa akka ta'es hubachiisaniiru. Miseensonni kabaja qondaaltota raayyaa ittisaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaaf badhaasaa fi galataa gumaachaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuun kennaa isaaniif kennameef galateeffachuudhaan seenaa dhalootaaf darbu naaf gumaachitan jedhaniiru. Shira diinni keessaa fi alaa wal nyaachisuudhaaf xaxaa jiru fashaleessuudhaan duula maqaballeessi raayyaa ittisa irratti adeemsifamaa jiru qolachuun murteessaa akka ta'es wayituma kanaa hubachiisaniiru. Odeeffannoo kabiraatiin kitaaboleen sirna barnootaa haaraan qophaa'an miliyoonni 11 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf raabsamu biiroon barnoota Oromiyaa beeksiseera. Biiroon barnoota Oromiyaa sirna barnootaa haaraa hojiirra oolchuudhaaf qophiiwwan garaagaraa taasisaa akka ture sadarkaa hoogganaa itti aanaatti gorsaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Taasammaa himaniiru. Haga baatii fulbaanaatti kitaaboleen miliyoonni 11 maxxanfamuun raabsamuus himaniiru. Kitaaboleen kunneen mana maxxansaa Meelbaatti akka maxxanfamanidha kan himan. Hawaasni mana barnootaa fi barattoonni kitaabilee raabsamaa jiran seeraan itti fayyadamuu akka qabanis dhaamuu isaanii kan gabaase OBN. Keeniyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Baacaa Dabalee pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo waliin ta'uudhaan duula biqiltuu dhaabuun biyyaalessaa Keeniyaatti hirmaataniiru. Duulli kunis guyyaa addaa biyyaalessaa ta'uun kaabinee biyyattii fi ministeera dhimma biyya keessaa Keeniyaatiin erga labsamee boodadha kan gaggeeffame jedhameera. Sagantichis mancaatii lafaa fi qabeenya uumamaa deebisanii dandamachiisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uun eerameera. Haaluma kanaan Keeniyaan waggoota kurnan dhufan
bara 2023 haga bara 2032tti biqiltuuwwan biiliyoona 15 dhaabuudhaaf karoorfattee jirti jedhameera. Bara faranjoota 2022 embaasiin Itoophiyaa Keeniyaatti argamu qaama sagantaa ashaaraa magariisaa Itoophiyaa kan ta'e biqiltuuwwan 3,000 dhaabuun kan yaadatamu ta'uu odeeffannoon Keeniyaatti embaasii Itoophiyaa irraa argame mul'iseera. Egaa hordoftoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboon ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanneenuma waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nagaatti fayyaa ta'aa.